Jira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii ASTECH hundinuu nageenya badhaadhaa irra teekinooloojiin addunyaan teenya sadarkaa irra jirtu maal irra akka jirtu waliin ilaalaa viidiyoo gabaabaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas yeroo ammaa kanatti addunyaan teenya gama teekinooloojiitiin hedduu caatii jirti. Isaan kana keessaa gama tokkoon hanga ilma namaa akka caacuutii lukkuutti warshaatti Omishu Egalanii jiranii egaa qorannoo doktoroota adda addaatiin gaggeeffamaa tureen waggoota baay'eedhaaf biyya Jarman keessatti EctoLife kaampaaniin jiru waggaatti daa'imman 30,000 ol oomishu Jarman keessatti hojiirra ooluuf jeeti jira. Egaa akkamiin akka oomishamuu daa'imni itti oomishamuu fi hojiirra oolmaa kaampaanichaa waliin ilaallaa. Warra ASTECH subscribe godhuudhaan viidiyoo keenya daawwadhaa. EctoLife kaampaaniin jedhamu kun daa'imman ammaan dura ji'a 9f garaa haadhaa keessa baatamaa ture karaa gabaabaa ta'een bifa kaampaanii keessatti oomishuudhaan haruma salphaa ta'een ilma namaatiif ni dhiyeesse jedhamee jira. Kun bu'aa teekinooloojiin addunyaa teenyaaf har'a fiddeedha. Artificial intelligentiidhaan bu'aa dhufe. Kunis rakkoolee biyyoota gurguddatan biyyoota akka Jarman, Kooriyaa, Bulgaariyaa biyyoota kana keessatti baay'inni namaa hedduu waan gabbu'aa jiruuf rakkoo kana ni furama jedhameeti kan kaampaaniin kun hojiitti seenee sanirraan dabalatee dubartoonni yeroo da'umsaa baay'ee ni du'anii. Kana hunda oolchuudhaaf kaampaaniin kun hojiirra oolmaa eegaleeti jira. Egaa kunis maaliif akkamitti kan jiruuf akkuma beekamutti haadha manaarraa fi abbaa manaarraa ilmoonni dhalattii akkuma garuu garaagarummaan isaa kan duraan garaa haadhaa keessatti baatamaa ture san ji'a 9f laayii keessa turaa ni beekamaa mana teessee bilbila keessa irratti appilikeeshinaan ni caanamaa akkuma artificial intelligentiidhaan ni to'ataa mana teesseetii sadarkaa daa'imni keessa irra ga'e hangam akka guddate sheeppi isaa bifa isaa dheerina isaa kalarii ijaasaa hundaa'uu bilbiluma keessa irra teessee sadarkaa daa'imni keessa irra ga'e manuma teessee to'ataa jechuudha. Addunyaan teenya gama teekinooloojii kanaa asirra geessee jirti. Yeroo itti aanutti ammoo waa hedduutu eegamaa jechuudha. Kunis kana egaa mee viidiyoo waa'ee kanaa afaan Ingiliffaatiin qophaa'e tokkoon isinii dhiyeessa. Walumaan na daawwadhaa jecha yeroo gaarii. Introducing EctoLife, the world's first artificial womb facility powered entirely by renewable energy. EctoLife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With EctoLife, premature births and C-sections will be a thing of the past. EctoLife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. EctoLife allows your baby to develop in an infection-free environment.
The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, EctoLife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. EctoLife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear. Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With EctoLife, your baby